السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كوني جرتني فيا كيسني. مهم. أكسي كسي جانجدي كسي. أي مين كينيا رانو رفتي. أيوه. mucaani mucaan kun akkuma argitanii godenya burukeetii jechuudha. Godenya burukeetii haimee wajjin walii galaniiti immoo burukee irratti birankii hojjechaa jiru. Dura isa wajjinii walii galtee kaatee isatti immoo bilbilanii waamanii fi immoo dhokattee jechuudha. Dhokattee atitti immoo akka nama reefu dhufee fakkaadhaa jette. Bilbilee waamee isheen dhokattee hin dhufee jechuudha burukeen. Waa burukeen hin dhufu si barbaade jedhee siin bilbilaa maaliif wal argaa dhabnee deedhaa sufteeti guyyaa lama malee waliin arginee jedhee mucaanii jechuudha biikiidha maqaan isaa. Jennaani maali tekstii sii godheen ture sii barreesseen ture wayin immoo maanaa deebisnee jennaan kuni isa barreessamaan haasofnu miti qaama wal bira geenye malee waan sitti mun qabaayitii jedhe maaliif na barbaaddaree ishii dhufee jira ammaa jedhe maal jedhe sittaa himureen natti ulfaataa jennaan homaa rakkina qabu natti himii waan si gargaaru taanaan sin gargaaraa natti himii jedheen jennaanii duraan dursa sitti mukoorraa otoo haimee dhufte bareedaadha jedhe maal jechuudha naaf hin gallee jedhe maaliif lamaan keessan hin barbaadeen wanta ta'eef haimeen otoo dhufte natti tola haimeen dhuftu sitti hin hima garuu sitti immoo natti ulfaatee jenna maaliif cinqamtee natti himi waan natti himamu natti himi homaa rakkina hin qabu waan si gargaaruu jiraati sin gargaara maaliif kan hundaa cinqeenii jedhe in ulfaata jedhee in kolfaa handaara isa sodaate immoo garuu immoo duraan dursatti isaan lamaanuu maal jedhanii turanii yoo surukutees oo maal ta'es danda'ii jetteetti gizema walii galaniyyuu jechuudha. Kanaafiin amma isheen hin dhuftee jechuudha. Dhuftee dubbistee akkam jedhanii lamaanuu wal dubbisanii sadanuu jechuudha. Isa kan wajjin dura walii galte akka addisiiti jechuudha. Maa inni jennaanii ni bati barana naa daawwaltee ammatti waan ta'u hin qabu jette isheen. Ammuma kana lafaa ka'anii ammuma kana waan ta'u hin jiru itti ilaalamee itti yaadameeti malee jettee burkee bira dhaabattee egaa jechuudha. Naa galeerannatti jettu garuu immoo ammatti miti hin ariifattee xiqqoo jette. Jennaan maal jechuudha anaaf naan gallee waan sin haasoftan kunii haimee barbaaddeeti moo akka mi'aatii jedhee jennaani akkasnaan jedheera bilbilee natti himee ture garuu immoo ammatti ka'anii miti ragaa jedhaniiti ilaalaniiti malee ammatti wanti ta'uu hin qabu natti bilbilee na gaafatee ture jetteen ani kanaan dura isatu immoo wal barsiise finfinneetti kanaan dura jechuudha birankii tokko irratti hojjete haimee wajjiniin mucicha kana wajjiniin ta'e haneena ni beeku mucaan goddanyaa kooti. Kanaan dura wal sin barsiise gizee tokko malee hanbiraa waliin haasoftanii walitti dhiyaattanii waan sin jidduu waan tokkoyyuu hin jiru jedhee deebise jechuudha burukeeni. Jennaan inni na gaafate garuu hin ariifate jennaani ati hin wansantee maal jedhe ani garuu mirga keen dhiibuu jedhe mirga keen dhiibuu waan haasoftu kanammoo ilaalii jedhe. Mucaa kun immoo akkasii dabbiruu beeka garuu immoo waan hin godhu qabu narraatii ifamta jedhee yaada narraa barta jedhee yaada ani hin dandeenye kanaafiyyuu dura dabarsee sitti himaa ani isheerraa hin qabamee jaalanaan isheerraa hin qabamee jedhee burukeetti sa'aatii kana mataan maashaallah durmayyuu guddaadha ittuu isaa olitti ta'ee jechuudha itti ulfaate garmalee dhugaa rabbi garuu waan haasoftu kana beektaa jedhee beekii jedhee dhugaa sitti hima jedhe innaan akka inni sitti kabbadu nan beeka garuu inuma si gaafadhe inuma sitti hime malee akka ulfaatu aniyyuu nan beekaa jedhe beekiinis kanaafuu tokkoffaa jedhe ati goddanyaa kootii goddanyaa koo na wajjiniin nyaattee na wajjiniin dhudde
jaalallee kommoo akkamiin narratti barbaadde jedhee jennaani haimeen immoo haimee garuu mirga haimeen hin dhiibu isheetu murteessaadha akkan ilaalutti isheetu murteessaadha waan ishee murteessisan immoo mirga ishee dhiibuu hin danda'u ati barbaaddeeti immoo jedhe haimeetiin barbaadeera garuu waan inni naan jedhe kun ammatti hin ta'u malee barbaadee jira jette. Garuu itti yaaddeetii jedhe eetuma yaadeenii garuu ammatti mitii jedhennaan ani hiyyoota kee keessatti jechi ani si waa tokko si himuuf si keessa waan tokko murteessuuf ani sin barbaachisu jechuudha jette. Maal jechuudha jette isheen immoo jedhee gaafatee jechuudha jennaani isheen immoo ati amma geesse jechuudha jedhe. Geesse ammatu murteeffachuu geesse bakka geesse jechuudha waan hundayyuu ofii murteeffachuu geesse jedhee jennaani amma yoomitti aniti ijoollee amma yoomittiin ijoollee taasise biratti jette dhuguma ammoo dhuguma burukee dhugaara durbi waggaa 10 geenyaan burukee ijoollee naan qabdu dhugaa rabbi maal jechuudha ati ijoollee yeroo hunda kana addashi jettaan guddatte mucaa maal taateeti durbi waggaa 10 geenyaan kanas guddatte maal jechuudha. Waggaa 10 geenyaan kanas ishee dhiisiti waggaa 10 guddatteetti amma yeroo hunda kana maa guddatte jettaati raasishii mittassanisha addashuu intalli guddatteetti akkas jedhee jechuudha guddattee amma murteeffachuu geesse jenna maal jechuudha amma yoomittiin ijoollee ta'a fuuldura keetti jette jennaani ani garuu sin dhiibu waan hundayyuu itti ilaalii itti yaadii jette akka kana wallaahi gubatee ati jedhe goddanyaa kutaatee akkamiin akkas kana jechuu dandeesse garuu ani haimee irratti qaldii hin beeku hin beekaa jedhani goddanyaa man qabu jechuudha cinqame wallaahi goddanyaa man qabu jechuudha ani jedhe wallaahi kaameraa oskanii jechuudha ani goddanyaa man qabu jechuudha garuu haimee irratti qaldii hin beeku yoommoo ofii ishee murteeffattee naataa jette mirga ishees dhiibuu hin danda'u. Garuu waan ilaaltu tokko itti yaadii itti ilaaliitii dubbadhu waan asoftu kana beektaa garuu fiinna hin beeka akkasitti ulfaatus nan beeka garuu maal godharee jedhe naa beeki malee atisii ani duraan barumsatti hin beeka mana barumsaatti amma immoo ishiin viidiyoo si wajjin waraabdu yoo waan argu nan dadhabee jedhe achumarraan aaree lama taanii argaa jirtu akkuma isheen ija keessa laaltu kanatti ishee burukeen lama taanii wal muggutaa jiru jechuudha. Caammaatiin dhiita. Edda isheen dhaabatutti caammaatiin daasasa callisii jedhaani waan isheen dubbatti jechuudha. Kanaafuu murteeffattee ammas bakka hin barbaadde jechuudha ati jedhee gaaffii isaa guutteetta ofii keetti barbaaddee akkamiidha jedhee gaafata isheen immoo nan barbaada maal kun gaaffii qaba maal na gaafatta silaati maal jechuudha kana na gaafachuun keeyyuu jette murteessiteettaa jedheen maaliif na gaafattaa jette isheen kuni ariifatee malee nan barbaada maaliif hin barbaadu jette akka kanaan jechuudha aaree eddee jiru wallaalee as galgala achi galgala mataan itti guddatee jechuudha jabaadhaa jedhe itti muddaa dhumarra jabaadhaati itti muddaa jabaadhaa wal qabadhaa ishii jedhe homaa miti jedhe garuu immoo jedhe ani hiyyoota keef murteessuun barbaadu jechuudha jedhe ani waan tokko tees waan gaarii tees maal tees ani sin barbaachisu jechuudha jedhe jennaan nan barbaachisu siiniin jenne garuu immoo na gaafateen tateef anillee wantani barbaaduuf wanta jaalalaan irraa qabame ariitiitiin hin ta'u malee maaliif hin barbaanne nama miti jette akkasiin burukeen har'a sukkara kiiloo gashite haimeen guyyuma guyyaatiin sukkara kiiloo gashite dhugaa rabbii guyyuma guyyaatiin isheen guyyuma guyyaatiin ani hin beeku iddoo isheen oomishtu ani hin beeku bantinii isaa qabdisaa maayini faafarikaasa boorus akkasuma iftaanis akkasuma eessaa ta'uu oomishtii jedha dhugaa rabbii sammuu kana takka dhugaa rabbii rabbuma namaa kenna wallaahi laazim dhugaa rabbiitiin sammuu kana rabbuma namaa kenna guyyuma guyyaarratti hojjetti isatti jechuudha dhugaa rabbicha wallaahi akka kanaan aaree jechuudha inni garuu dhuguma isatti fakkaate gizee dura isaa booda irratti
itti manii waan jiru bara baqattee isheen aamurra inni aaree naani daftee otoo inni waa biraa keessan galiin itti miidhafiitii jettee walitti intinii jedhanii hin tajaajilii namoo maal jedhee beenaan deemna bakka kanarraa jedhee jara lamaaniitiin jechuudha. Isa boodarra biran kisirratti wajjannee jennaan kolfee gammadee jara lamaaniitinuu akkasiin akka kanan